Simbo baate galti uumaan baariif barra Allahu akbar qabalan. Simalee bu'u baalinuu mukarraa. Simalee bu'u baalinuu mukarraa. Allahu akbar. Jeeti akkasitti wal jalaa fuudha. Muuziqaa maletti yoo godhame is very beautiful. It's not bad. Amma isinii galte. Akka malee ajaa'iba. Kwaayer jaama. Seera artii keessatti vookaalli kun kwaayer jaama. Kwaayer jechuun addunyaa guutuurratti jaalatamaadha. Wal jalaa fuudha. Muuziqaan osoo hin jiraanne ajaa'ibsiisaadha. Gara lafa kiyya yaabbaara mataa Allahu daa'im lal. Hamma miyoon dilaawe diliko siituu naaf raammataa. Hamma miyoon dilaawelle siituu na jaalata jechuun dandeenyu seera barreeffamaa keessatti. Rabbiin dilii teenya wajjin nun jaalatu waan ta'eef. Hamma miyoon dilaawelle siituu na jaalata jechuun dandeenyu. Siituu araarama naaf godha jechuu dandeenya. Seera jecha. Seera barreeffama. Akkasitti wal jalaa fuudhaati jaamaa jechuudha. Dargaggoos akkasitti dammeessitan fudhatama guddaas akkasitti argatanii jechuudha. Kanaaf ulamaa'iin teessan badii yoo isin jibbite osoo hin taane ummanni keessaniis isin jibbe osoo hin taane akka irra bareedu isiniif godhan akka sirriitti isin dhaggeeffataniif xiqqaa fi guddaan isin dhaggeeffachuudha qaba. Yeroo waan san jettan ammas onni irraa tahuudha qaba.